Konferensiin walitti dhufeenya saboota gurguddoo biyyatti Oromoo fi Amaaraa inni jalqabaa Bahar Daaritti taa'ame ture. Inni lammaffaa immoo magaalaa Ambootti taa'ameera. Wal-tajjiin eebba abbootii gadaa fi manguddoota saboota gamlamaaniin baname. Pireezidaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa maddii tokkummaa lammiilee Itoophiyaa bu'uura jabaa qaba jedhan. Kanaafis hundumtuu biyyattiif aarsaa jabaa kaffaluu dhakaasan. Walitti dhufeenyi Uummata Oromoo fi Amaaraa kaleessa gaaffilee dimokiraasii fi haqaa waliin qaban faccisuu irratti utubame akka salphaatti hin bittinnaa'us jedhan. Oromiyaan kaabaa kibbatti baadiyyaatti mana jireenya sabaaf sablammootaati. Oromiyaan hin jaalatti, hin hammatti, hin jiraachisti, hin kunuunsiti yeroo jennu jechaaf qofa osoo hin taane gochaan qabatamaadhaan aarsaa kaffalamaa dhufe keessatti waan agarreedha. Inumaayyuu jedhan Obbo Shimallis Abdiisaa boqonnaa haarawaa kanaan hanga abdiin badhaadhinaa biyyatti milkaa'utti fulla'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas duudhaa ganamaa kan caalmatti cimsee tokkummaa Oromoo cimsaa, tokkummaa Oromoo keessatti immoo tokkummaa Itoophiyaa cimsaa, sabboonummaan keenya caalmatti akka dagaagu taasisaa, imala keenya kara fuulduraa badhaadhina Oromiyaa mirkaneessuu, dimokiraasii mirkaneessuu, badhaadhina hunda ga'u ijaaruu irratti tokkummaadhaan ni hojjenna. Tokkummaa Itoophiyaa inni ijaarre yeroo jennu namni biraa hojjetee kan nutti kennee miti. Tokkummaa Itoophiyaa nu caala kan du'eef hin jiru. Nu caala aarsaa kan kaffaleef hin jiru. Itoophiyaa'ummaa namni biraa nuuf hin kennu. Kan aarsaatti kaffalle, kan halkanii guyyaatti dhamaan har'as itti dhamaa jirrudha. Ilaalchi biyyaalessummaa dimokiraasiin akka dagaaguuf mootummaan naannoo Oromiyaa akka hojjetu kan beeksisan Obbo Shimallis lammiilee naannoo Oromiyaa irraa buqqaan deebisanii akka qubsiisanis dubbatanii jiru. Tokkummaa fi jaalalli duudhaa Oromoon dabalame gootummaan ibsamas jedhan. Gootummaan Amboos kanumaan ibsamam. Kanaafis galata qabdu jedhaniini. Sukkaara konkolaataa tokkootiif jecha yeroo meeshaadhaan nu fixan Amboon saba biraan dhiibne, saba biraa ittuuyyuu hammate. Ajjechaan irree jibbiinsa keessatti ni jaara. Ajjechaan caalmatti jaalala dabaleef goota waan ta'eef. Rakkoo sana qabsoo keessan injifattanii bilisummaan, walqixxummaan, obbolummaan caalmatti akka daraaru, fedhii faayidaan uummata keenyaa akka galma ga'u biyya hoogganuudhaaf dirqama nutti kenname kana baannee fuulduratti akka imalu sabaaf sablammoota ummatoota biyyattiitiin faan duudhaa ganamaa qabnu sana, gootummaa ganamaa qabnu sana caalmatti gabbisnee Oromiyaa keessatti uummanni hunduu akka nagaadhaan jiraatu, uummanni hunduu akka tokkummaadhaan jiraatu halkanii guyyaa hojjechuutu nurraa eegama. Uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa obboloonni rakkoon hin jiru. Nuti tokko. Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Amaaraa Dr. Anbaachaw gama isaaniin walta'uun Oromoo fi Amaaraa cunqursaa lammiilee Itoophiyaa irra bubbulee galaafate jedhan. Saboota biroo sammachuun biyyattii fuulduratti oofnas jedhaniiru. Kun akka dhugoomuufis uummanni Oromoo fi Amaaraa yookaan Oromaaraan akka laphee guutuun isaan deeggaranis gaafatanii jiru. Simannaa OA isaaniif godhameefis uummata Amboo waliigalatti immoo uummata Oromoof galata galchanii jiru. Jiraattonni magaalaa Amboos hooggantoota naannolee lamaanii Obbo Shimallis Abdiisaa fi Dr. Ambaachoo kennaa gumaachanii jiru.